Wantina tokko jira. Mucaa yeroo baay'ee taa'ee caatii qaamu ilkaan mataa kana firiis godhatee deema. Gaafa achi dhaqu suuraa haadha kootii kaayaa irra jaalibsaatu erga abbe. Dhaqee jechuudha. Maaliin godhe? Fiigee dhaqee feesbuukii irra seenee suuraan haadha kiyyaa sun feesbuukii irra waggaa hedduuf ta'a jechuudha. Dhaqee suuraa haadha kootii sababa isaa fedhee waan suuraa maatii kootii fakkaatu waan suuraa haadha kootii fakkaatu immaa koo akkam jaalladhu maazirii koo akkam jaalladhu kana lubbuu kennuuf haadha koo jechuudha. Nan kaase maatiin koo illee nageenya namni takka illee nageenya yaa'u anatu iddoo malee dhaabbatee isoo kee jedhee manni iddoo malee dhaabbadhe mucaa kan fooloo irraan qabu waan jechuu gaafsan. Namatti dubbattu faa yeroo dhabduu jira jechuudha. Nama itti madhu wallaalee eenyutu naa dhagaa jira jechuudha. Taa akka jedhe afarsoo faatti deebina. Ijoolleen afarsoo fi usmee jedhamu kuni yeroo tokko nama wajjin wal lolle miidiyaa kanarratti. Wal lollee mucayyoo masuma biyya kana jirtu wal lollee akkamitti intala biyya keenyaa lola jedhanii dimsi gorillaa waan jedhuun maqaa moggaafatanii bakka deemanitti narra sirbanii naa arrabsanii namummaa keessaa na baasan jechuudha. Waan biraa godhee miti bara. Sababni isaan maal ilaalu gandummaa ilaalu. Waan gandummaa sana keenya jiru. Ani tokkummaa Oromootti akka malee nama. Jireenya koo keessatti Oromoon osoo tokko taatee waliin deemte jaalladha jechuudha. Ani wanni isin ajaa'ibu haga leebilee 40 kana seenetti guyyaa takka giiftii nama ganda qofa kennee hin beeku. Ni guyyaa takka jechuudha. Muxamsiifne jechuun mucayyoo tokko jirti mucaa dhukkubsattu wayii isheen ijjigaayoon beektu ijjigaayoodha kanan xabse ijoollee biyya keenyaa keessa. Nuti gaafa miidiyaa kaadhimee qabeenya keenyaan humna keenyaan beekumsa keenyaan waan dandeenyu gaafa nu gidduu deemnee gorsaa ture jechuudha. Nu salphisanii xiqqoo mashee akkuma uuba baarallaatti nu lalaan ture jechuudha. Gaaf tokko faana yaada Dr. Nuraddiin nama jedhamu Dr. Nuraddiin suma waa'ee dhimma Oromoo irratti akka malee sanaa jiru teenyee bu'aa ture jechuudha waa'ee dhimma yeroo sana ijoolleen kun akka malee wal dha'u. Maal godhu dhimma Oromoo kanaa maal gochuu danda'a Oromoon inni arsii hin qabatu inni walloo hin qabatu inni jimmaan hin qabatu inni argee hin qabatu maal gochuu wayya waan kana jennee gaaf tokko jechuudha. Haasaan nu kaabadee boonyee baane jechuudha. Figalee. Inni kan biraan waan an taazzabe tokko na sirriitti na caqasa. Ijoollee nuti asirraa waliin deemaa turre namoota feemessa jennee gastii isaanii irra deemaa turre namoonni akka malee wal jaalachaa turellee arra gaafa poosi ta'an na ajaa'ibe. Agartee yeroo tokko qulqullummaan si baasa callumattee yeroo shira biraa yaadin malee maalummaa makeetiin eenyummaa makeetiin akka sammuu keetiin akka eenyummaa keetiin qabdu eenyummaa keetiin deemu. It's gonna help you. Edaa namni keessaan wal ijaaree qarshii kana keessaa walii ergana fakkaatan beeku. Amma waan argaa jiru namoonni kun hundumtuu miidiyaa irratti nama barbaade haasa'uu danda'a. Namni kun hundumtuu edaa marzii baatee deemaa kana jedhu of taazzabe jechuudha. Namni kun hundumtuu edaa marzii baatee deemaa wajjin kolfa malee nama jireenya keessatti nama nina. Never ever. Ani guyyaa tokko arsii dhaqee mana arsii dhaqee hin beeku. Walloodhaanis bakka mana Oromoo taanaan joon mangu. Garuu edaa fayyaan isaa wal ijaaree siyaasaa wal ijaaree gandaa wal ijaaree giruuppii qaba. Keessaa waa hojjetan dhugaa rabbiin sin jira. Nama jireenya keessatti nama nina. Never ever ever don't trust human being. Gaafa tamma sirraati bakka jaarsummaa jettee maal jettee bakka raaraa jettee deemtu kana muudiste qabatu. Kaleessa garuu gaafa hundi ishee udaan ofirra tarcaaftu waaqayyo dhugaatti ni jira jedheen. Keessoo mucaa jaalibsaa jedhamu sana gaafa suuraa argu. Isan gaafa makiinaa ofuuni suuraa haadha kootii kaayee arabsu sanatu na dura dhufe jechuudha. For no reason. Badii tokko osoo hin balleessine mucaa wayii si arabsaa jira jedhan. Eenyu mucaa wayii tokko sira gaxaa jira. Giyoonni ishee natti godhan gaafa naqu suuraa dhaqoo jira ta'a. Narrifadhe jechuudha. Narrifadhe. Mucaan usmee jedhamu kun namni asirraa qabu isaan qabu dhibee yeroo sana jechuudha. Giruuppii qabu. Amma asilii jettu miti asilii taa'etti. Dhugaa waaqayyoon sinitti feemessa Oromoo asirraa jettu guutuu qulqulluun tokko hin jiru.
shamarran asirraa qabsaa'oodha jettee asirraa sirbaa turte tokkoon ishee fayyaan hin jiru. Edaa afaaniin sitti kolfu. Edaa namni fuulaan sitti kolfa malee keessaa waa dalagata. Edaa si dura taa'ee obboleessa koo siin jedha malee achi galagalee waan biraa godha. Don't trust human being at all. Never. Oromoon haga kana ashaaxirummaa gazii erga qabaattanii. Erga ashaaxirummaa ganaa waliin qabaattanii. Fayyaa qulqulluun hin jiru bara. Amma nama Jawaar Mohaammed jeetti poostii tokko tokko laalee hindi. Namni ati feemesa jettu miidiyaa kanarraa fayyaan isaa poostitee jira. Edaa dubbiin osoo qoratame deemtanii jirtudha. Garuu namni biyya lafaa irratti jabaa of fakkeesse naa qabadhaa jechetti kana. Biyya lafaa irratti namni guddaadha jettan Waaqayyoo duratti garuu amma uubaan gabu. Warri har'a nama ajjeestan, warri har'a nama qalchiiftan kun, warri har'a nama qaltaniif qalchiistan kun jechuudha. By the way har'a Jawaar Mohaammed post goonaa walirratti dhuftan kun gaafa rabbi dhufe immoo ibidda si eeggata quba qabaadhu. Irran si ni deebi'a. Warri har'a lubbuu namaa baastan kun as lafarratti gaafatamtu duwwaa osoo hin taane guyyaa qiyaamaatti ibiddatu si eeggata kana quba qabdaa. Do you know that? Hin beektaa guyyaan tokko ka dhufu. Guyyaa ati lafa kanaan dhoossi dachee kanaan dhoossi jettu akka dhuftu beektaa lubbuu namaa baaste. Ilma namaa qalte. Hin dhufa bar guyyaan tokko. Arra bar fakkeessinee bira darbuu dandeenya bar. Isa arra seera lafarratti sodaattu miti bar. Isaati sodaattee lubbuu foon kee walitti gubutu ganaa dhufuuf ta'a bar guyyaan qiyaamaa. Inni arra lubbuu namaa baaste bar gaaf sanatti gaafatamuuf teessa bar. Fuula rabbii kana deemtee bar firdii fudhatta. Sii dubbifama. Gaaf akkasii akkas goote lubbuu akkana akkas baaste jedhee gaaf tokko bar sitti dhufuuf deema. Maal gosa lafarraa sodaatte? Inni lafarraa foon kee hidha malee foon kee kana ji'a lama waggaa sadii waggaa jaasi gasii dheega si lakkisa malee warri arra lubbuun miskiina Oromoo isin hirka jiru guyyaan qiyaamaallee isin eegaa jira jechuu barbaadeeti. Ibiddi bara baraa sun bar hunda keenya taa'ee eeggataa jira. Quba qabaadhu. Maal goota isa lafarraan sodaatin? Inni lafarraa homaa miti. Isa fooniif lubbuu walitti ajjeesutu ganaa sitti dhufa. Quba qabaadhu. Akkasirraa irra fakkeessinee hundumtuu waa fakkeessee haasoo kana miti dubbiin. There is a judgment day. There is a judgment day. Of eeggadha. Waa namaa hin yaadina. Waaqayyo isin arga. Namarratti sobaan dhugaa hin bayina. Garuu dhugaa waan qabaatan fakkaatanii keessaan benefiitii biyya lafarraa bor dabartu kanaaf jettee akkamitti lubbuun namaa si harkatti darba. Waaqayyo akka jiru hin raanfatte. Biyya lafarra akka seerri jiru raanfatteetta ta'a. Tarii gaaf sana namni si gaafatu hin jiru ta'a. Akka barbaadetti fooloo argachuudhaaf wanni isin gootan miidiyaa kanarratti isa laaf. Guyyaan firdii isa biyya lafarratti cubbuu atarree goote lubbuu namaa baaste namni lubbuu namaa baase mootummaa Waaqayyoo hin galu beeki. No way. There is no eternal life for murderer. There is no way. Namni lubbuu namaa baasise yookaan namni lubbuu namaa baase Waaqayyoo duratti itti gaafatamuuf deema quba qabaadhu. Guyyaan firdii si eeggataa jira quba qabaadhu. Sagaleen kun nagaamaa yoo nagaama teessi tokko haasaa tokko maal jira? Moo waan haasaa guys? Isammallo? Thank you so much. God bless you. Appreciate you. So, adaraa keessa ani dhaamsan siniin qabu. Nama hin amanina Waaqayyo isa qulqulluu isa firdii dhugaa dalagu isa karaa gaarii isa akka hojii keetiitti sii kennu sana sodaadhu ilma namaan sodaate. Warri har'a yakka hojjettan dhuguman siniin warri har'a keessaan tarii waa gootan qarshii walitti guurtanii tarii ijoollee biyya miskiina biyya rabaa kana walolchiisuudhaaf kaan Ameerikaa teessanii kaan Awurooppaa teessanii qarshii warri ergitan yoo jiraattan dhugaa rabbi Waaqayyo warra achi taa'ee ajjeese sana caalaa situ Waaqayyoo duratti itti gaafatamuuf deema. Biyya lafaarratti illee itti gaafatamta. Waaqayyoo fuulduratti illee itti gaafatamuuf teessa.
ani oromoo kana yooma sodaadhe gaafa isheen ol baatee amantii afarsoon kun maal jedhaa ture mucaan afarsoo jedhamu namatti dubbadhu dadhabeennis ani gooftaa yesuus na hordofaa na waaqessaa jedhe viidiyoo tokko namni na erge ani gooftaa yesuus kiristoosidha anaan na amanaa jedhe ani yesuusidha yoo maqaan koo afarsoo miti maqaan koo yesuusi ani na hordofaa jedhe akka amantii xiqqeessaa nama ture jechuudha. Turti malee firdii qajeelaan hin dhufti. Ijoolleen kun akkatti miidiyaa Oromoo kan dadhabsiisanii kaan suuraa chaayinaa kaa'atee kaan piroofaayilii dudduuba dhokatee kan eenyummaan isaa hin beekamne miidiyaa olii gad deemaa ture jechuudha. Warra kaan olii isaa feemisi tokko namni har'a idaa bukoo qaba namni. Asirratti qabsaayaa fakkaatee ilmaan Oromoo ajjeesaa ture namni. Har'a gaafanii viidiyoo tokko Facebook irratti argu. Waan isaan godhe wajjin gaafa isaan poostaan waan argu. Asweere gaan baay'ee nama rifaasisa. Kaan irraa qalii albee diimessitti kaa'ifaa jedha. Nama du'aa nama lubbuun jiru akkamitti albeetti keessa. Bineensa iyyuu albee diimaan hin qalan. Bineensa iyyuu kabajaadhaan basumaa bu'alti. Manfas Quddus jettee qalta yookaan Bismillahir Rahmanir Rahim jettee qalta akka amantaa keetitti. Maaliif? Hakeekuma isaati akkasi akkaataa Waaqayyoo akkasi. Waaqayyo gaafa bineensa nyaadhaa jedhee foon nyaadhaa jedhee gaafa ilma namaa kanaaf kenne akkati Waaqayyoon maqaa Rabbiitiin akkati gorraatuuf si kenne. Bineensa iyyuu saawwa iyyuu bar albee diimaan hin qalan. Ilma namaa viidiyoo tokko argeetan albee diimessitti kaa'etti intalli tokko poositaatee jirti. Ani maal balleessanii jedheen taa'ee ilaalaa maal jarri kun maaloo balleessan viidiyoo isaanii wajjin gaafa ilaaltan dhugaa Rabbii dhugaa Waaqayyo isin boosisa isin bochisa isin bochisa. Anyway ani waan jechuu barbaade maa inni garuu edaa namni jabaadha jedhanii seeraaf Waaqayyo duratti jabaan hin jiru quba qabaadhu. There is no one above the law. There is no one beyond God. There is no one above the law. There is no one beyond the God. Namni Waaqayyo olitti humna qabu hin jiru. God's glory is beyond human understanding. Guddummaan Waaqayyo akkaataan Waaqayyo karaa warra jallootatti maru firdii dhugaan Waaqayyo harka jirtu jechuudha. Dhalli namaa kun sammuu dhala namaa kana keessa waan baay'eetu jira. Firdii qajeelaan Waaqayyo bira jira. Soo tootaaleen dhaamsan isin qabu fayyaan isaa asirra deemu kan poosite kun warra nu wajjin nyaataa turan warra nu wajjin dhugaa turan warra nu wajjin miidiyaa kanarraa waliin ture. Ani bakka giraana gabbee what the fuck is going on like what? Makii faa poositee jira. Warri fayyaan isaa Jawaar bira taa'u sun bar qulqulluu miti. Warri Jawaar bira taa'aa ture bar qulqulluu miti. Fayyaan isaa. Warrumti Jawaar bira taa'ee isaa wajjin haasa'aa ture bar fayyaan isaa nagaa miti bar gandummaa mataa keessa guutee jira. I don't know, makii warri jettanii waan makii maal goote? Makii maal goote? Makiin sun hundumtuu ofirratti fincaa'aa jira. Sosodaataa jira waan gootan beektu bara. Garuu wanni na ajaa'ibe ragaawwan isaan godhanii wajjin lafa kaatee jedhan Jawaar. Ani garuu asitti dhugaa dubbachuuf amma eenyu turumbadduu yoo baay'een keessan turumbadduu wajjin of course turumbadduu obboleessa kiyya. Baay'een jaalladha. Haga miidiyaa jirutti hamaa tokko irratti nagarra. Xiqqoo nama arrabsaa dafee ina riifatan jarjara. Eegalee
Amma tokko waa ture dhiisiin arrabsinii maal jira miti. Arrabsuun is okay yoo arrabsoo sanaaf ta'e. Garuu waan biraa jira yoo ta'e I have no idea. Dhugaa ani hin faradwan. Waan biraa jedhu Kiristoos waan hin beekata kalleen qabu. Garuu moo hagam beekatu hin badduun haga tokko dhugaa tokkummaa Oromoo kan inni faarsaa ture. Garuu inni arrabsaa xiqqoo siyaasa kana keessa illee hirmaata waa tokko jira. Yaa nama arrabsuu dhugaa jechuun waan filima baay'ee nama arrabsaa ture. Wal beeka quba wal qaba. Tokko qulqulluun hin jiru. Tokko qulqulluun hin jiru. Maal asii haa yoo fudhadhaa dhugaa dubbanna. Asii haa fudhadhaa. Asiriin faa ijoollee amma qabamte kana gastii isaanii irratti moodirata kennaa hin turre. Haadhifaatee faa moodirata kennaa hin turre. Hundi isaanii warri fe'umsa keessa jiran. Mubaarak Musammaa faa Afarsoo faa kana moodirata kennaa hin turre. Hin qabne moodirata waliin turre. Hin beeknu gaa. Waaqayyootu beeku. Ani garuu jedha diinee hordofee waan argee Oromoo gidduutti. Mee kutaa Oromiyaan irra fakkeenyaaf haadhi Oromoo biyya keessaa du'aa jirti. Haga kana gandaa guyyaa tokko Oromoon gadi baatee wal geessee gaafa Wallaggi miidhamu, gaafa Shawaan miidhamu, gaafa Cinaaqsan Harargee keessatti uummati keenya akka malee buqqa'aa ture Oromoon wal geessee mari'atteetti wal bira jirti. Namni 50 60 kuma dhibba fa'aa ture. Gaafa ijoolleen keenya wal qartu garuu gaafa ture jechuudha. Nama 5,000 6,000 8 inni kaan koomenta itti muddi ajjeesi qalifaa jedhaa ture jechuudha. Ani guyyaa meeqa jechuudha. Tarii TikTok naa dhagaa se'ee akkaawunti xiqqoodhaan jila deeme TikTok. This activity is like terrorism maal jedhee Ingiliffaan kan itti barreessine. Posting godha. TikTok yang qofaa koo waan report godhuuf yaalee waaqayyo kan na argu yaalee dadhabee garaan na gubate fagaaraadha ishee abbaa Oromoo waan jedhamtu kanadhee guyyaan garaan na gubatee jedhamee jechuudha. Garuu waaqayyo gaafa guyyaa bariisise tokkoon keenya waan goonetti gaafatamutti deemnaa.